Jirinka. Haaya kam nagaa waltanii daawwattoota koof kabajamtoota koo bakkuma jirtatti nagaa keessa jiraadha isiniin jedha. Haadha mooyyuu wanti qabadhee isinii dhufe akkuma beektan kaa'anii asitti YouTube irratti waa'ee biizinasii fi gorsoota tokko tokkoon gadhiisa. Haadhallee akkasumatti waan biraa qabadhee isinii dhufe. Haadha moo wanti qabadhee dhufe waa'ee mismaarii jechaadha. Mismaariin akka biyya keenyattis ta'ee akka addunyaatitti ijaarsa wayii ka'ee jennaan guutumaan guututti wanti mataa keenya keessa dhufu maalinni mismaariidha jechuudha. Wama feete hojjechuu barbaadde hatta haxirii xiqqoo haxirii yoo barbaadde wantati itti hojjettu mismaariidha. Yoo mismaariin hin jirre waa wayii hojjechuun waa wayii yaaduun ulfaataadha jechuudha waan wannaadha wal qabatu ijaarsa wal qabatu. Kanaaf jecha haadhallee wanti irraa qabannee dhufne akkuma isin jedhe waa'ee mismaariiti. Mismaariin akka biyyaa fi akka biyya keenyatti illee sadarkaa olaanaadhaan bu'a qabeessa. Haadhaan achi keessa isa tokkoon qabadhee isinii dhufe maashinii mismaarii oomishuu jechaadha. Maashinii mismaarii oomishuu biizinasiidhaaf akka yaadu biizinasiitti yaadaati ijoolleen kooyenna koottaa keessa seenaa hojjedhaa isin jechuu barbaada. Maashinii kana na biraa argattu leenjiin isaallee hin jira. Galteen isaallee hin jira. Walumaa faana waan maruu guuttataadha waan ta'eef ijoolleen keenya koottaa keessatti hirmaadhaa hojjedhaa. Mismaarii guyyaadhaanii mismaarii haga 4,400 oomisha. Sadarkaan inni ittiin oomishu sadarkaa 7ffaa, 12ffaa, 6ffaa fi 8ffaa. Kun ijaarsa sadarkaa ijaarsa manaa keessatti sadarkaa tokkoffaarra jira jechaadha. Ijaarsa kun fakkeenya ijaarsa manaa ta'uu danda'a, ijaarsa gibbii ta'uu danda'a. Hatta biffee hojjechuuf, algaa hojjechuuf, balbala hojjechuuf, mulu hojjechuuf wanti nu barbaachisu maalinni mismaariidha jechuudha. Yoo mismaariin hin jiraanne homa kam hojjechuun hin danda'amu. Algaa hojjechuun hin danda'amu, balbala hojjechuun hin danda'amu, biffee hojjechuun hin danda'amu. Homa kam wanti mismaariin keessaa dhabame maaltu jira? Wanti mismaariin keessaa dhabame guutumaan guutuutti hin jiru jechuun hin danda'amu. Kanaaf jechi biizinasii mismaarii sirriitti baasaa sirriitti awwaaciidha. Ijaarsa manaa keessatti sadarkaa tokkoffaarra kan jiru mismaariidha. Waan biraa hojjechuu keessatti sadarkaa tokkoffaarra kan jiru mismaariidha. Kanaafuu gabaan biizinasii maashinii mismaarii sirriitti bu'aa qabeessaa fi awwaaciidha jechaadha. Kanaaf namni keenya yaada kan akka biizinasiitti yaadaati hojjedhaa isiniin jechuu barbaada. Sadarkaa kam fakkeenya soofaa tokko hojjechuu barbaadu wanti itti barbaadu maalinni mismaariidha. Algaa tokko hojjechuuf mismaariidha. Biffee tokko hojjechuu wanti barbaadu mismaariidha. Gooma kamiinuu jechuudha. Gooma kam keessatti mismaariin bakki dhabamee hin jiru. Mismaariin immoo hedduu ijaarsa manaa keessatti akkuma isiniin jedhee baadiyyaarra mana ijaaruu barbaade, katamaarratti mana ijaaruu barbaade, homaruu keessatti yoo ijaaruu barbaade sadarkaa duraarratti kan dhufu mismaariidha. Yoo mismaariin hin jiraanne kaapitaala wayii hojjechuun hojii wayii hojjechuun sarkaa daangifamaa jechaadha. Kanaaf jecha ijoolleen keenya maashinii isaallee suma jira, galteen isaallee suma jira, leenjiin isaallee suma jira. Naa barreessuu dandeettan, naa dubbisuu dandeettanii koottaa seenaa hojjedhaa akka yaada biizinasiitti. Kun awwaacin isaa anaaf illee hin mormisiisu. Maaliif wanti itti hojii kam keessatti soqamu mee yoo akkanumatti ilaalleen hojii wayii hojjechuuf wanti soqamu fakkeenya anaadha balbala wayii anaaxii wayii balbala wayii hojjedha jedhe maaliin hojjeta? Yoo mismaariin hin jirre hin jiru. Mismaariin dhufatennaan hojii sun guutumaan guutuutti dhaabatachaa gara mismaariin argamu. Ijaarsa wayii anaaxii wayii mana tokko ijaaraa jiraate yoo mismaarii harka isaarra jiraate itti fufsiisa. Yoo mismaarii sun harka isaarra hin jiraanne immoo hojii sun maal ta'a guutumaan guutuutti dhaabatee booda mismaarii yoo argame hojii sun itti fufaa jecha. Kanaaf jecha ijoolleen keenya hojii bu'a qabeessa homaa hojiiwwan nama hin gaafachiifne hojii sodaa hin qabne sadarkaa inni oomishuun 7, 12, 8. Kanaaf jecha dubbisuun dagatinaa. Walii share, subscribe, follow gochuun dagatinaa. Nama keenya bira akka gahu hojiin kun hojii biizinasiiti. Namni keenya hojii biizinasii keessatti akka hirmaatu, akka informationii gahaa argatu, akka informationii namni keenya birrii hin qaba garuu informationii hin qabu. Kanaafuu share olii godhaa, like olii godhaa. Isin jechuu barbaada. Galatoomaa na jajjabeessaa.